jira. Kan boondidiin hojjetamuu fi kan ispoonjiidhaan hojjetamu. Ispoonjii isa andanyaa jechuudha. Isaan kan hojjetamuuf boondidii isa Arabiyaan majlisiidhaan hojjetamu sanaan kan hojjetamutu jira. Inni baay'ee tokko tuncarraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa alhamdulillahi shukrii maleehuma bismillaahi ja'een akkuma gaaf duraa dhufee arraas kunoo seenee bu'e qara allaafaan daddabaan humaan tarre firraa abdii rabbii kiyyaa rahmaaniin naaf jira rahmaan nisaa walgahu waamaraa umriinu dheereysee as geenyeeti jirra umrii naaf dheeraddaa horaa bulaa tura bakka inni dhungahu ni eeyna fuuldura yeroo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو يوتيوبيكو صالحة يوتيوب كم جرتو نغاكي السني فيوما الحمد لله. هذا سيغا فيديو براتين سيسيني دفين زرا أكو مارجيتا نغا سوفا أرغا جرتنكم ما شاء الله إن شاء الله غاقتي سا واندو مسا كان سني في متا سندرات تغرو وروني چانالي كان فاراتا تاني سبسكرايب قودا إن شاء الله biyya keessa information garagaraa gatii meeshaalee baruu yoo barbaadan akkasumallee meeshaalee barbaadan ajajattanii bichisiifachuu yoo barbaadan chaanaliin kun keessanii subscribe godhaa warroonni subscribing goone akkasuma maatii keenya ta'a warroonni maatii taatanii jirtanullee laayikii gochuun dagatinaa yaada keessan koomentii jalatti naaf kaa'aa koomentii keessan yoomiyyuu nan dubbisa jechuudha. yaada qabdanuu akkasuma meeshaalee isiniif dhiyeeffamuu qabu meeshaalee bitachuu barbaadan waan barbaadan yaada keessan koomentii jalanaa kaa'aa akkasuma lakkoofsa asirratti argitanuun illee keessan xalabachuu dandeessu yaada keessanis kennachuu dandeessu yoomiyyuu sa'aatii 24 onlaayiniidha isin keessummeessuudhaaf. egaa maashaallah akkuma argaa jirtanuu soofaa diizaanii garagaraa yoo akkasuma bifa garagaraa kalarii garagaraa jechuudha isinii fideera viidiyoo malee suuraawwan illee viidiyoo dhumaarra jijjira. egaa namoonni hojjechiifachuu barbaadan as keessa maraxattanii screenshot gootanii ergachuu dandeessu. egaa hordoftoota kiyyaa wanti hundinuu jechuudha biyya kamittuu biyya keenya qofaa miti siinii bunaati gaa meeshaa keessaa irra xiqqaan isiinillee sadarkaa qabdi jechuudha. kunis sadarkaa hedduu qabaa sadarkaa baay'ee qabaa tokkoffaa soofaa aynata lama jira kan boondidiin hojjetamuu fi kan ispoonjiidhaan hojjetamu. ispoonjii isa andanyaa jechuudha. isaan kan hojjetamuuf boondidii isa Arabiyaan majlisiidhaan hojjetamu sanaan kan hojjetamutu jira. inni baay'ee tokko bareedaadha isa andanyaa jedhamu boondidii jedhame malee boondidiin sunillee hanga sadarkaa 7 qaba. sadarkaa tokkoffaa lammaffaa hanga 7 jedhu qaba. egaa sana keessaa naggaadee haqqanyaa ta'etu isa sadarkaa tokkoffaa isa kana dhiyaqqi isaa himee sanaan hojjeta jechuudha malee irra hedduu naggaadee biyya keenya wallaahi nama shawwadu jechuudha. qodaa andanyaa dhedhanii woman taane batalee waa'ee boondidii kanarratti nama shawwadu. kanaafi yoo bichisiifachuu barbaadanii maatiis ta'ee nama kamiinuu yoo wantoota akkasii bichisiifachuu barbaadan sirriitti hubannoo barbaada nama shawwadu jechuudha. naggaadonni biyya keenya amrii kulli rabba laaffisu birriidhuma gaas akkuma sadarkaa wal dhabu birriinis wal dhabaa jarri garuu isa sadarkaa gadaanaa akkuma sadarkaa tokkoffaa gatiidhuma sadarkaa tokkoffaatiin gurguratu. kanaafi egaa akkuma isinitti himee boondidii fi ispoonjiirraa kan hojjetamutu jira. gatiin isaallee madaalawaadha. gatii akkuma sadarkaa isaatii wal dhaba hidheen jira. gatiin isaa 30,000 hanga 60,000 jira jechuudha. soofaawwan kun 30,000 hanga 60,000 sunis maaliin wal dhabe kana hedduutti sadarkaa isaatii akkaataa qulqullina qodummaa isaatii wal dhabaa carqiin irraa keessatti hodhamu xaawulaan keessatti gaxxamamu ispoonjiin yookiin boondidiin keessa galu kana hundaa wal dhaba jechuudha gatiinsaa. akkasii hordoftootti kiyyaa sun mircaa keessanii isa sadarkaa bareedaa gatiidhuma bareedaadhaan bitachuunis isa sadarkaa gadaanaa gatii gadaanaadhaan bitachuunis mircaa keessanii. maaliifiyyuu namoonni
bitachuu barbaadan namoonni ajajachuu barbaadan lakkoofsa asirratti argamu nu dubbisuu dandeessu gara keessaa. Akkasuma yaada qabdanuu koomentii jala naa kaa'aa hordoftoota koo yaada keessan anaaf bareedduudha. Akkasuma meeshaalee bitachuu barbaadan yookiin meeshaalee gatii isaa baruu barbaadan koomentii jala yookiin lakkoofsa asirratti argitanuu keessaan na dubbisuu dandeessu. Yaada keessan naa kaa'uun dagatinaa. Akkasuma laayik sheer gochuun dagatinaa. Barakallahu fiikum. Inshallah ganga video biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.